Jaallatamoo saba Waaqayyoo bakkaa fi iddoo jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waldaa warra Wangeelaa Makkaan Yesuus Sinoodosii Beetel Dhiyaa Wallaggaa irraa naannoo Daallee Waabaraa waldaa Yimaalii Caffee irraa hojjetaa Wangeelaa Dirribaa Ittafaa kan jedhaman barsiisa mata dureen isaa jireenyaan jireenya argatta jedhu qabatanii isiniif dhiyaatanii jiru. Nutis dubbii sagalee Waaqayyoo kanarraa daandii ittiin mootummaa Waaqayyootti galan akka hubattan abdii guddaa qabna. Jireenyaan jireenya argatta. Kiristaanummaan jireenya madaala hojiin keenya. Kiristaanummaan jireenya madaala hojiin keenya. Nuha waali makaa jirra akka deemne eessa keenya. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya kun nu gaafachiisa. Bakka isin jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-23 irratti hundaa'uudhaan sagalee Waaqayyoo walii wajjin baranna. Ulfina Waaqayyootiif lakkoofsa 21 irra isa jiruun dubbisa. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti jedhee ameen. Waaqayyo sagalee isaa akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Baraaf wantoota baroota keessatti argaman hundumaa dabarsitee mootee kan jiraattu ati Waaqayyoodhaa ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Bara balaa baatu keessatti nagaatti akka jiraannu gooteetta bara baraan eebbifami. Egaa sa'aatii ammaa kana fuula araara kee nutti deebisi. Dubbii sagalee keetii barsiisuufis barachuufis kan nama dandeessisu immoo hafuura qulqulluudha. Kanaaf akkuma waadaa nuuf galtee sana hafuura kee nuuf ergi. Dhaloonni dubbii kana dhaggeeffatan hundumtu daandii ittiin mootummaa keetti galan akka hubataniif isaan gargaari. Ergaan hafuura hamaa dubbiin sagalee keetii akka hin dubbatamneef nu danqu humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ameen. Barsiisa mata dureen isaa jireenyaan jireenya argatta jedhu kutaan amma dubbise Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-23 irratti hundaa'uudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin baranna. Irra deebi'een dubbisa. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti hima jedhee ameen. Dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti dubbateerraa waan gurguddaa lama hubanna. Tokkoffaa kiristaanonni arraba isaanii duwwaadhaan dubbatanii kan Kiristoos ta'uu mul'isan akka jiran. Lammaffaa kiristaanonni arraba isaaniitiin akkuma dubbatan akkaataa jireenyaatiinis kan Kiristoos ta'uu mirkaneessan akka jiran hubanna. Kanaaf kutaa kanarraa akkuma agarru guyyaa isa dhumaa sanatti namoota utuu jaalala Waaqayyoo hin raawwatin arraba isaanii duwwaadhaan yaa gooftaa ittiin jedhaniin Yesuus matumaan isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa akka ittiin jedhu hubanna. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of goomsan hin ta'inaa jedha. Yesuus arraba dubbatee tajaajilu qofa qabaattee waan raajii dubbatteef, hafuurota hamoota baafteef, hojii aangoo hojjetteef jireenya hin argattu nuun jedha. Ati immoo yaa nama Waaqayyo kan Kiristoos ta'uun kee guutuu akka ta'uuf kiristaanummaa jireenyaan mul'isuu qabda. Jireenyaan malee jireenya argachuu hin dandeessu waan ta'eef. Egaa Yesuus Kiristoositti amanuu kee jireenya kee agarsiisi. Akkuma arraba keen dubbattee ani kiristaana jettuu fi tajaajiltu akkaataa jireenyaatiinis ani kiristaana jechuun hojii Waaqayyoo hojjedhu, jaalala Waaqayyoo raawwachuun kiristaanummaa jireenyaan mul'isi. Yohannis 14 lakkoofsa 23 irratti Yesuus eenyullee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata jedhe. Kiristaanummaan jireenyaan jireenya argatta. Sababni isaa mootummaa Waaqayyootti galuuf
karaan qaxxaamuraa hin jiru. Dhaga'uun dhageessisu dursa waan ta'eef tajaajiluu keen dura isa tajaajilamteen of jijjiiri. Ergasii tajaajiltee dhaloota jijjiiruu dandeessa. Tajaajila ija qabu micireensaas darbee biqilu kennuuf jireenya kee qajeelummaa fi qulqullummaatti eeggadhu. Arraba dubbatee tajaajilu qofa qabaatanii namni nama galateeffachuurra jireenya dubbatee tajaajilu qabaatanii namni nama addeessu wayya. Jireenyi keenya tajaajila keenya hin mul'isu yoo ta'e tajaajilli keenya hiika hin qabu. Jijjiiramni dhugaan of jijjiiruurraa jalqaba. Dhaloonni sirraa karaa fi kallattii jireenyaa hubata. Dhaloonni kun siilaalee kallattiitti jijjiiraman hin hubatu taanaan barsiisaan gaayyaa xuunnaan barataan tamboo nyaata isa jedhan ta'a. Kanaaf tajaajiltee jijjiirama fiduun of jijjiiruurraa akka jalqabu beeki. Ani maqaa muudamaa kan hojjetaan Waaqayyoo ittiin waamamu yookaan waamicha addaa kan hojii Waaqayyoo hin qabu yoo jettellee waamicha waliigalaa waan qabduuf kiristaanni kamillee warra kan Kiristoos hin ta'iniif fakkeenya ta'uu qaba. Kanaaf kiristaanaaf arraba dubbatee tajaajilu qabaachuun dirqama miti yoo ta'es jireenya dubbatee tajaajilu qabaachuun dirqama. Jireenya dubbatee tajaajilu qabaachuu kan dandeessu immoo namummaa kee to'annaa hafuura qulqulluu jala galchuu yoo dandeesseedha. Sababni isaa wanti ati baattu kan walii galuu hin dandeenye lamatu jira. Isaanis tokko foon kee lammaffaan immoo hafuura keeti. Seexanni haxxummaa guddaa waan qabuuf fedha foon keetti gargaaramee fedha hafuuraa si keessaa balleessuu barbaada. Sababni isaa fedhi foonii fedha hafuuraatiin morma waan ta'eef. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti Phaawulos akkuma dubbatu ati waan jaallattu akka hin gooneef fedhi foonii hafuuraan morma, fedhi hafuuraa immoo fooniin morma jedha. Hojiin foonii halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'u, barsiisaan gargar cabuu, machii, weennoo, halbaadhummaa fa'i. Warri waan akkasii hojjetan immoo mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'an. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha of dhowwuudhasi. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Hubadhu, fedhi foonii fi fedhi hafuuraa waan irratti walii galan hin qabani. Kanaaf foon kee hafuura keetti alagaadha, diinasi. Waan irratti wal kibanis hin qabani, waan irratti tokkoomanis immoo hin qabani. Egaa akka isaanitti walii wajjin jiraatan hubachuu qabda. Akki foon kee fi hafuurri keetti walii wajjin jiraatan immoo akka walii galuu hin dandeenye walii galaniiti. Kun immoo ta'uu kan danda'u jireenya kee to'annaa hafuura qulqulluu jala galchuu yoo dandeessedha. Wantoonni nu keessaa kaanii nu miidhan afurtu jiru. Isaanis tokko amala keenya, lammaffaan garaa keenya, sadaffaan miira keenya, arfaffaan immoo ilaalcha keenya. Kanaaf garaa, amala, miiraa fi ilaalcha Kiristoosiin duratti fudhatamaa si godhu qabaachuun jireenya kiristaanummaa isa namoota dukkana keessa jiran gara ifa Kiristoositti fidu qabaadhu. Keessa garaa kee fi gocha kee sirreeffadhu. Mee walii galtee diigame kana adurree fi hantuutaa tokkoon sitti hima. Hirraa baradhu. Adurree fi hantuutatu amma yoomitti wal baqanna? Diinummaa kanaan bimnee walitti firoomna jechuun waadaa waliif galan. Hantuunnis tole jette boolla keessaa ifatti ol baatee walii wajjin jiraachuu jalqaban. Utuu yeroo dheeraa hantuun ifa keessa jiraattee hin quufin adurreen hantuuta qeensaan qanxooxuu fi ilkaaniin ciniinuu jalqabde. Kanarratti hantuunni egaa maal godhuree silaa ifichillee gaarii keessa keessaniif qeensa keessantu akka duraatti jira. Kanaaf walii gallee walii wajjin jiraachuu hin dandeenyu jechuun gara boollaatti deebite jedhama. Akkuma adurreen ifa keessa teessee hojii dukkanaa hojjetu, kiristaanni ani ifa keessan jira jechaa hojii dukkanaa hojjetus jira. Ijoolleen gorsa warraa caalaa gocha warraa dhageessi akkuma jedhan gorsa keenis gocha keenis kan Kiristoos ta'uu mul'isuu qabda. Kanaaf garaa jaalalaa qabaachuun gorsa keenis gocha keenis kan Kiristoos ta'uu mul'isi. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13
lakkoofsa 8-10 irratti jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa, wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuunsaa yeroo ga'u inni muraasi kun hin hafa jedha. Kanaaf jaalala isa yoomiyyuu baduu hin dandeenye qabaadhu. Garaa jaalalaa yoo qabaadhu gonfoo jireenya bara baraa argatta. Addumaan immoo waamicha hojii Waaqayyoo waan qabduuf jibbamuu, tuffatamuu, ari'atamuu fi miidhamuu dandeessa. Yeroo akkasii immoo isa durii caalaa hafuurri qulqulluun akka sirra boqotuuf obsaaf jaalalaan moo'i. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammadanidha. Hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isin irra hin boqota jedha. Bara har'aa kana garuu wanti nama gaddisiisu kiristaanotatu garaa jaalalaa of keessaa hin qabu. Kanaaf jaarsoliin waldaa fi biyyaa kiristaanota walitti araarsuurraa warra biroo walitti araarsuu filatu. Hiikni isaa immoo harka keenyatu wangeela baate malee garaan keenya akka wangeela hin baanneefsa. Ati garuu jecha akkasii naan jedheen araaramaa, miidhamaan mana ga'u miidhameen araaramaa hin jedhin. Waaqayyoof jedhanii wanti dhiisanii hin araaramne hin jiru. Dhiifamni ati gootus dhiifama garaarraa fi dhiifama dhugaa ta'u malee dhiifama afaaniif dhiifama sobaan ta'in. Waaqayyo garaa kee waan beekuuf kaayyoo dhiifama keetiitiin gatii keessiif kenna. Kanaaf dhiifama guutuu godhi, namaafis danda'i. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti waliif danda'a. Namni tokko isa kaayyoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa jedha. Jireenya bara baraatti galuuf karaan qaxxaamuraa hin jiru waan ta'eef jibbuurra jaalladhu, hamachuurra gorsi, abaaruurra eebbisi, hamaa gaarii immoo diina kee jaalladhu. Dubbii garaa kee irraa dhiisuun galaa kaadhu. Isa dhagaa afaan si kaa'u dhadhaa afaan kaa'i. Maqaa lafarraaf jireenya lafarraa isa yeroo murtaa'eef namni kamuu jiraachuu danda'uuf hin dhiphatin. Daandii ittiin mootummaa Waaqayyootti galan barbaadi. Kana gochuuf immoo Waaqayyoon waan hundumaarra nama immoo akka mataa keetiitti jaallachuu qabda. Waaqayyo immoo isa jaallachuu kee rakkatootaa fi hiyyeessota si bira jiran keessaan waan ilaaluuf dubbii fi afaaniin utuu hin ta'in jaalala isaaniif qabdu hojiin agarsiisi. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18 irratti namni biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu dhaba obboleessa isaatii argee yoo garaa itti jabaate jaalalli Waaqayyoo attamitti isa keessa jiraata ree? Yaa ijoollee koo kottaa dubbiidhaa fi afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaaf garaa dhugaadhaan hin jaallanna jedha. Sababni isaa Waaqayyootu isa keessa taa'ee gara kee dhufa. Yoo isaaf goote immoo Waaqayyoof goote, namni Waaqayyoof godhe immoo gatii isaan dhabu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan Waaqayyoof liqeessuuti. Waaqayyoos gatii isaa isaaf hin deebisa jedha. Inni ati hiyyeessaaf goote kun Waaqayyoon biratti dhala bara baraa siif dhala. Siif sanyii sirraa dhalatuuf eebbataa. Bara har'aa kana fedhiin namni jaalala qabeenyaatiif qabu dabalaa dhufeera. Kanaaf namni qabeenya isaa lubbuu isaa gararraatti jaallata. Nagaas hin jedhu. Namoonni hedduun jireenya gaarii lafarratti jiraachuu qofaaf jiraatu. Jireenyi immoo Waaqayyo wajjin malee qofaa isaa gaarii ga'a miti. Qabeenyi duwwaan akka gaariitti si jiraachisuu hin danda'u. Sababni isaa qabeenyi qofaa isaa hammamuu yoo ta'e sin quubsu. Kanaaf namoonni baay'een qabeenya qabaniin nagaa waan hin jenneef machii fi maraatummaa jireenyaa keessa jiru. Mee seenaa mooticha ofittoo Miidas jedhamuun sitti hima. Mootiin kun warqee baay'ee jaallata. Kanaaf yeroo isaa warqee lakkaa'utti dabarsa. Guyyaa tokko namichi beekaan tokko Miidas bira dhaqee waan ati barbaaddee hundumaa siif gochuu nan danda'a jedheen. Egaa maal akkan siif godhu barbaaddaa jechuun itti fufee gaafate. Innis deebiseefi wantoota harkaan qabee hundumtu gara warqeetti akka jijjiiraman nan barbaadaa jedheen. Dhuguma jettee jennaan eeyyee jedhe. Innis yaa mootii wanti ati harkaan qabdee hundumtu borga namaa ka'ee gara warqeetti siif jijjiirama jedheen. Wayitaa aduun niinaan rafee hirribaa ka'ee ganama siree isaa harkaan qabu gara warqeetti, kitaaba dubbisuuf harkaan qabnaan gara warqeetti, ciree ganamaa nyaachuuf harkaan qabnaan nyaataaf bishaan dhugaatii gara warqeetti jijjiiraman.
baay'ee beela'ee waan jiruuf warqee nyaachuu fi dhuguu akka hin dandeenye hubatee gaddee boo'aa utuu jiru mucaan isaa durbaa dhuftee jennaan harkaan qabee dubbise. Isheenis gara warqeetti jijjiiramte. Miidas gadda guddaa irraa kan ka'e boo'aa utuu jiru namichi beekaan sun deebi'ee dhufee amma akkam fedhiin keessiif guutameera mitii jedheen. Miidas mootichi maaloo warqeen qabu hundumaa siifan kennaati wantoota hundumaa akka duraatti naaf deebisi jedheen. Namichis warqee duwwaan si jiraachisu akka hin dandeenye hubattee jedheen. Innis eeyyee jedheen. Inni amma reefuu nama beekaa taate ittiin jechuun wantoota hundumaa akka duraatti deebiseef jedhama. Seenaa kanarraa namni qabeenya qofaan jiraachuu akka hin dandeenye hubanna. Nagaa yoo jette malee ammamuu yoo qabaattees hin ga'u. Xiqqoo qabaattus guddaa qabaattus waan qabduun nagaa jedhe. Yoos nagaa argatta. Sababni isaa nagaan nagaa keessa jira. Nagaa waan jechuu dadhabneef nagaa dhabne. Tajaajilli bu'aa irratti xiyyeeffatee fi iccitiin illuuminaantii yookaan bineensicha mallattoo hafuura lakkoofsa 666 hojjetuun geggeeffamu jaalala qarshii fi qabeenyaarraa madda. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16-18 irratti waa'ee mallattoo bineensicha bara dhumaa fi lakkoofsa 666 dubbata. Kanaaf raajiin sobaa, barsiisi sobaa fi hafuura wallaalchisaan geggeeffamanii milikkitaaf dinqii hojjechuun tajaajila sobaa tajaajiluun jaalala qarshiif qabeenyaarraa madda. Ati garuu yaa nama Waaqayyo hojii isaaf si waamees hin dadhabu waan ta'eef akka dubbii sagalee Waaqayyootti Waaqayyoof hojjedhu. Dhugaadhaan Waaqayyoon tajaajili. Wanti maallaqni bitu akkuma jiru wanti maallaqni hin binnees akka jiru hin dagatin. Maallaqni wanta muraasa bita malee wanta hunda bituu hin danda'u. Maallaqni maal bituu danda'a? Maal bituu hin danda'u? Tokko maallaqni tapha bita malee gammachuu hin bitu. Qarshii kaffaltee taphootaa fi dorgommee nama hawwatan hedduu taphachuu fi daawwachuu dandeessa. Garuu sammuun kee gammachuu hin qabu yoo ta'e taphichi qofaasaa gammachuu siif hin kennu. Lama maallaqni siree bita malee hirriba hin bitu. Qarshii guddaadhaan siree gaarii bitachuu fi kireeffachuu dandeessa. Garuu boqonnaa yaadaa, fayyaa fi nagaa hin qabdu yoo ta'e abjuun wal lolaa bulta malee hirriba gaarii rafuu hin dandeessu. Sadi maallaqni kitaaba bita malee ogummaa hin bitu. Kitaabilee baay'ee barbaachisoo qarshii hedduun bittee mana kaa'uu dandeessa. Garuu Waaqayyo ogummaa ittiin dubbistee hubattu siif hin laanne taanaan beekumsa argachuu hin dandeessu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ogummaa Waaqayyootu kenna. Beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'uun argama jedha. 4 maallaqni miiltoo bita malee hiriyaa dhugaa hin bitu. Sababni isaa hamma qarshiin sirka jiru qofatti miiltoon si jaallatu baay'eedha. Kanaaf qarshiin namoota baay'ee hiriyaa fi firasiif gochuu hin danda'a. Hiriyaa dhugaan lafarratti dhabamuullee danda'a. Yoo argamees immoo muraasa. Firrii hiriyaa dhugaan lafarrattis waaqarrattis wabiisiif darbuu danda'u. Garuu Yesuus ilmi Waaqayyoo jira. Inni abdii amansiisaadha. Haaleluyyaa. 5 maallaqni nyaata bita malee fedhii nyaataa hin bitu. Qarshii guddaadhaan nyaata bitachuu fi qopheeffachuu dandeessa. Keessi kee fayyaa miti yoo ta'e garuu nyaachuu hin dandeessu. Fayyaaf nagaan Waaqayyoon keessa jira malee nyaata keessa hin jiru. Waaqayyoon immoo keessa kee fayyaa fi nagaa taasisee fedhii nyaataa siif banuu danda'a. 6 maallaqni mana bita malee maatii gaarii hin bitu. Qarshiin mana baay'ee miidhagaa, gamoo miidhagaallee bituu fi ijaaruu danda'a. Garuu maatii gaarii jaalalaaf walii galtee qabu siif kennuu hin danda'u. Maatii gaarii kan namaaf kennu Waaqayyoodha malee qarshii miti. Waaqayyo immoo jaalalaa fi walii galtee badee fi diigame deebisee mana diigamee fi maatii diigame ijaaruu ni danda'a. 7 maallaqni qoricha bita malee fayyaa hin bitu. Mana yaalaa gurguddaa dhaqxee qoricha qarshii hedduun bitachuu dandeessa. Waaqayyo si gargaaruudha yoo baate si fayyisuu hin danda'u. Waaqayyo garuu ofii isaati qoricha siif ta'e utuu mana yaalaa hin naqin si fayyisuu ni danda'a. Qorichaati bitattees qoricha siif godhee si fayyisuu ni danda'a. Waaqayyo fayyisaadha. Haaleluyyaa. 8 maallaqni mi'a miidhaginaa bita malee jaalala hin bitu. Qarshiin mi'a miidhaginaa bituu ni danda'a. Garuu jaalala bituu hin danda'u.
Fakkeenyaaf qarshiidhaan mi'a miidhaginaa kan akka warqii bittee qubatti, mormatti, gurratti, ilkaanitti keessee fi kaadhimaa kees yoo taate, haadha manaa kees yoo ta'e si jibbuu dandeessi. Waaqayyo si gargaaruudha yoo baate miidhaginaa qofaasa gaa'ilaa fi bultii kee miidhegsuu hin danda'u. Gaa'ilaa fi bultii namaa Waaqayyotu miidhegsa. 9 maallaqni meeshaa waraanaa bita malee nagaan bitu. Qarshiin meeshaa waraanaa gurguddaa fi kan baay'ee ammayyoome bituu danda'a, garuu nagaa buusuu hin danda'u. Nagaa kan kennu Waaqayyoodha. Efesoon 2:14 irratti Kiristoos nagaa keenya, inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera jedha. Kanaaf inni diinummaa isa sabaa fi saba, biyyaa fi biyya gidduu jiru hundumaa kaasee nagaa kennuu ni danda'a. 10 maallaqni dureeyyoota lafarraa gidduutti iddoo siif kenna malee qulqulloota waaqarraa gidduutti iddoo siif hin kennu. Biyya lafaa kana keessatti karaa qaxxaamuraan bu'aa dalgaa argattee qabeenya horachuun dureeyyoota addunyaa gidduudhaa iddoo argachuu dandeessa. Guyyaa dhufa Kiristoositti garuu jireenya bara baraa argachuuf karaan qaxxaamuraa waan hin jirreef mootummaa Waaqayyoo keessaa qoodan qabdu. Kiristoos hin dhufaa, Kiristoos hin dhufaa, Kiristoos hin dhufaa. Ameen. Guyyaa dhumaa sana guyyaa bahuuf wawwaachuun dhufu gaarummaa hojjetee fuula keetti eenyu kan hafu. Guyyaa dhumaa sana guyyaa bahuuf wawwaachuun dhufu gaarummaa hojjetee